amma jala jala Muhammad awwa talabat hiriyan onne na dhaabbatte bas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi jamtoota kiyya akkami nagaa keessan isin jecha. Alhamdulillah. Laattifachiisa dhiifaman isin jedha. Maal seetan? Dhara yaadeeti. Namoonni biraankii godha jedheeti amma kan dhufe jechuudha hiriyaatiyyaa. Kaleessa dawwalii fi jennaan irraa kaasuu diddee amma deebistee dawwalte jechuudha. Kaleessa biraankirra hojjedha jedhee anaa itti qophaa'e nama lama jarri lachuu narraa kaasuu diddan jechuudha. Akka waliin mari'attee ijoolleen garuu wal bira hin jiran biyya garaagaraa jiru lamaan isaanii garuu immoo lachuu narraa kaasuu diddan. Na amma reef tana takkanaa dawwaltee tana jirtu akkuma argitan kun hiimuu jalqabar isin mul'ata hin addaata waan ta'eef xiqqoo isinitti mul'atu. Nara dawwaltee irraan kaasne amma immoo deebisee itti dawwalee maal jedhu maal akka jedhu anuma wajjin dhaggeeffadhaan isin jedha. Ani ka hiriyoota kiyya amma jararratti jechuudha qabsoon kiyya jararratti waan an jara godhu amma isin immoo laayikii gochuudhaan wal biraan gayaan isin jedha. Amma ijoollee kanneen maal godha seetan abbaa manaa isaaniitii walitti isaan naqa jechuudha. Bultii nama dhiiqinnaan hin jedhin agaruu diiguu fi miti jara biraanki godhee irraa kafalachuuf takka biraanki gootee narraa kafalattee jirti. Isiillee isinii fide jechuudha. Biraanki yeroo hojjedhee amma tana meen dawwallaa fi hojjumaanuu na dhaggeeffadhaa waan an jedhu. Laata. Jaarsi keessarra fuudhe jedhuuni. Bahareen jirti isiin. Maal jedhaan? Akkasuma jedhaan. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami naga turta fayyaadha? Naga alhamdulillah maal artii bilbila kaastu kaleessa irraa kasii dawwalu. Kaleessa gisee kamna dawwalte rafee kee argishii deebisa jedhee jarri manaan baane beekta guyyaa firii oolee janataa oolee ganamarraa sa'a talaata achi kan hin aggalanii eessa haa hattiffadhure. Eenyuun janajjanta? Laa jaarfuma kiyyaa faatocha illee janajjanadhe. Jadiin biyyarraa dhufe guyyoorraallee kaasuu jannama arabeetta. Ati qooyi ani kasiin jedhu ani waa aareetinis sii dawwalee iyyoonni kun dhugamoo dhugaa miti jechuuf si mayyaafachuuf. Ati bilbila narraa kaasuu diddee malee. Maaliif? Irratti illee jammartanii biraankii jettanii. Biraanki maali? Biraanki nama godhee beekaa agadha. An biraanki siirasi si himaa jira. Dhugaa si haasaa jira. Dhageettaa? Maaliif? Namitti mana jirallee dafee si haasa'ee deemuuf ta'a jedhu. Micattii takkatu beektaa si beekte na fakkaate gara kenna sanii. Eeshi. Wal beeytanii micattii tanaan an jette kun gizee laayivii irratti gaafa tokko wajjin seenne naafatti. Hiriyaatiyyaa wal beeynaa asuma irratti wal barannee akkana jennaaniin miskiina garaa nama nyaatti akka manni keessi jala diigamellee quba qabdi jedhe. Eeshi. Achi miskiina ho'iitii garuu ittiin himin jettee natti himte garuu ani garaan nan danda'u maal godharee waanillee dubartii biyya namaati nama biyya namaa jiru simatti hima jedheeti jedhe garuu hin aartu miira keessan galtuumi. Maalidha waan laara jetteeti waan nan aarsine yoo taate yookaan immoo faatochaan biyya arabaatu hundeetaan walikkoo aarti. Anumaa kaanuu sanuma jedheetii miree aariin dandeenyu yaa'u waa meeqa dandeenyarii ciqicidhii madaamii hojii madaamii jennee irraan immoo inni biraa namatti dabalamee goosaan mata onnama fiiga. Wallahi jiruuti yoo sana keessan beekta. Akka namni aaree cinqamii madareesii ta'uu san wallahi alhamdulillahi rabbil alamin waan fedhallee yoo ta'e jechuudha. Haga tokko ni sabbara. Wallahi rabbiin keerii haa godhu. Atis waan na aarsumatti nimtu jedhee yaada inshaallah. Waan si aarsu sun ta'in ka lubbuun illee akka obboleettiitti yookaan akka obboleettii islaamaa takkatti akka obboleettii
akiraa takkatti kaayaa waa wayii yookaan atis yoo ta'e waa wayii yookaan waan na duuba yoo dhageette waan na jaalattu tokkorraa akka dhufee gadhu na gootaami. Akkasii bakka beektaa abbaa manaa kee baay'ee maamantaami garuu. Ay bareeda. Jechuun beektaa nama tokko amanuu nama tokko ni jaalattas ni amantaa abbaa manaa keetiif eenyumaayyuu nama wayyoo itti dhiyaate beekte. Garuu ni jaalatta malee gara isaa beekuu hin dandeettu. Sirriidha inni immoo sirriidha yaa ilmi namaa eenyutu gara walii beekaa miti gara ofiitu amanuu dhabaa fi xootti dhugan jedhanii miire. Walla. Lakki jechuun onni maaliif si dhaabattee miti mi kun yoo xalabateillee shari'aan islaamaa haga afurii heeyyamti waan rakkoo miti kun yoo danda'eetiin ka horatu ta'e haqa eegee. Adeemti waan isaa shari'aan duraaniiti shari'aan akkasuma garuu waatoo jechuudha ammaatiif namni durii garuma garaa beektee yeroo ammaa kana nama gaazii fi galabaa wal biraan deeme. Akkasii jireenya immoo akkati beektu Itoophiyaa takkatti iyyuu cina deebisaa jiran fakkaate. Mee waa wayittuu kaawwanne hin dhaabini waan dhuftanii nutti himaa. Jechuun beektaa takkatti cina deebisuun sun haala jireenya ekonomiiti beektaa sun rakkoon qabu garuu immoo namni tokko odoo ati itti xaartu odoo ati jaalattu odoo ati nama kan wajjin hin jijjiirama jettee odoo ati laffaatu odoo ati bu'aa bayii meeqa keessa dararaa meeqa keessa jirtu yookaan ilmoo qabda ilmoo kee gatteetiin jireenya kana jijjiiradha jireenya kana nama kan wajjin jijjiiradha namni kun waa tokko hojjetetti amma 100% akkas amantu natti simaa turte innis akka nama gaarii ta'e natti himaa turte. Beektee ammas ta'ee warus ta'ee waan kananii yaada galee yaadu. Nama har'aan fi waggaa 15 dura akka wajjin kafallaa turre. Qabsoo jaalalaa keessatti illee jireenya keessatti illee. Miti kaa lubbu bara akkasii miti dhaga'i kaamee dhageettaa inni immoo sirriidha jechuun sirriidha bar namni tokko hin jijjiiramu jettee nama wayii ka parsantii 100 amanteetiin hin jette dingata ilma namaati ilmi namaa immoo hin jijjiirama. Dogongorus danda'a ilmi namaa hin dogongora dogongoree waa wayii keessa seenuu danda'a amma garuu micattiin akkanatti himteetti hin beeku ani garuu dho'i samaanuu akka waan daa'imni jiruuti dhiifa manaa godhi garuu homaa miti jechuudha. Jaarsa jirraamu. Maasitti haasaa jira qofa maal jaarsa namaa maaltu si galchee waa'ee jaarsa namaa si haasaareen. Soofii dhugaatii akka naan jedhe. Obsiyee maal jechuun kan waan dhagaye maal godharee bara waan natti himameetiin hin jedhe micattiin immoo beeyta bulchaanaadha ka jirtu. Mucayyoo sannaa footoo si na erguu dandeessa? Si erguu danda'a. Si akka geessisi. Tiktookii isiillee si erguu danda'a. Yuutuuba isiillee si erguu danda'a. Ayyee kaamee na ergi namni kamiyyuu waan kanan dalaga jirre tasuma yaadu beektee. Sirriidha lubbuu bar nuti dubartii yoo nama amanne bakka hundaafuu ati hin cinqamin jedhe. Soofii dhugaa biraan kinarra dalagaa jirta biraan kinarra dalagaa jiraatti isaanaas seedhumatte. Bishaan itti dhugi amma naata sakka'e hundaafuu biraan kee taatee jirta. Walla argaa jedhan wanti akkamitti na daate takka nama kanarratti nama hedduu jaaladhuudha nama hedduu kabajuudha nama